Waajjirri milishaa magaalaa Adaamaa miseensota milishaa rakkoo naamusaa qaban 8 irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waajjirichi caasaa isaa sadarkaan jiru waliin dhimmoota naamusaa irratti marii gaggeesseera. Miseensonni milishaa sadarkaa aanaa fi kutaa magaalaa jiran waltajjicha irratti qooda fudhataniiru. Itti gaafatamaan waajjira milishaa magaalaa Adaamaa obbo Yaamii Jaanoo gama nageenyaan hojiiwwan bara darbe keessa hojjetaman bal'aa ta'uu himan. Kana keessatti miseensonni milishaa seeraan ala hawaasa doorsisuun reeban, bakka eegumsa kellaa fi mana namaarra deemuun maallaqa gaafatanii fi bobbii fi kallattii hojii kenname kan hojiirra hin oolchine irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu dubbataniiru. Hojii bara 2017 keessatti immoo milishaa sirriitti addaan baasuun sakatta'uun galtee karoora bara 2018 keessatti galchuun kan mul'ate qorannoo kana keessatti agarree jirra. Inni guddaan qorannoo kana keessatti kaa'ee naamusa milishaati. Naamusa milishaa kun hawaasa keenya keessaa hin ka'a, iddoo adda addaatiin ka'a. Hawaasni keenya hundisaatu milishaan kan dhaabbate hawaasaaf faallaa kanaan immoo milishaa keenya ta'aniin immoo naamusa kan hin qabne. Isaasan karaa kanaan qorannoo keenya adda baasuu fi akka magaalichaatti miseensota milishaa 22 of eeggannoon kan kennamee fi 7 seeratti kan dhiyaatanii fi 63 ammoo hojiirraa kan geggeeffaman ta'us heeraniiru. Nama haruun kaayyoo keenya miti. Garuu immoo nama ijaaruudha kaayyoon keenya. Kan caafitti beekana akkamitti kan jiru kana ragaa murteessadha. Kan seerattis ragaa murteessadha. Ragaa murteessadha. Karaa addaatiin kutaa magaalaa jaarraa hojjetaa qabna, hooggansa qabna. Hundi keenya karaa of eeggannoo qabu. Karaa of eeggannoo qabu namni seeratti dhiyaachuu qabu seeratti dhiyaachinuu fi waan ragaan irratti argame immoo ragaa keenya qindeessine olaantummaa seeraa kabajamoo akka qabu nurraa kaa'uu akka qabu ofirratti kan murteessine ta'uu isaati. Saganticha irratti argamuun kallattii hojii kan kennan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Adaamaa obbo Taarraqany Tasfaayee hojii nageenya magaalitti eegsisuu keessatti ga'een miseensota milishaa olaanaa ta'uu himan. Humnoonni muraasni rakkoo naamusaa qaban garuu maqaa miseensota kanaa balleessaa waan jiranii fi caasaan kun warreen akkasii of keessaa saaxiluun keessoo keessan qulqulleessuu qabdu jechuun kaasani. Akka magaalaatti nuti akka magaalaa keenyatti magaalaa Adaamaatti milishaan kun gatii lubbuu argamuu dandeenya lubbuu qaalii akka magaalaatti nuti akka magaalaa keenyatti magaalaa Adaamaatti itti kaffaleeti har'a sirna itti fufsiisee nageenya magaalaa kana akka itti fuftu godhee ofii garuu lubbuu dhabeera. Magaalaa kana keessatti magaalaa diinagdeen socho'aa jedhamee sirni beekamtii magaalli kun haalli qabatamaa amma jiruun hojii nageenyatti wal qabatee namni nagaan bahee galu daldalatee galu naannoo daangarratti misooma naannoo daangarratti dhuusaan keessatti gahee leencummaa kan qabu milishaadha jechuudha. Caasaan milishaa dhimmoota sassaabbii galii fi maallaqa gaafachuu irraa bilisa ta'uu akka qabus dhaamaniiru. Humni muraasni maqaa milishaa kanaa balleessaa jira jechuudha. Humni muraasni jimlaa walitti dhoobuun dura jiraatu. Milishaa jabaachuu qabu. Milishaa kabajni malu kabaja kennaa fi deemuun barbaachisaa ta'a. Garuu immoo eenyuun inni biraa rakkoon naamusaa qabatamaan jira. Rakkoon naamusaa jedhamu sun naamusni magaalaa diinagdeen socho'u keessatti rakkoon sadarkaa milishaa qofaa jira jedhee namni yaaduu jiraate dogongoreera. Rakkoon keessoo sirriitti ilaalamee eenyuyyuu haa ta'u asirratti namni callisee qabsoo ilaaluu qabu. Ammas qulqulleessina carraan nuti qabnu kana maaliif fayyee qabeessaa fi humna muraasa sirna keenya yookiin immoo caasaa keenya diiguuf deemu sirriitti ilaaluun barbaachisaa ta'an ta'e.